as imallisaa daandii gufuu daandii dabaa nuti seenaa qabna seenaa bal'aa seenaa jabaa yoo dheeratees ni afaaree halkanii bari'umsaa tuffatamnee gatii dhabnus guddaa turree mutqaleessa diinni iyyuu baatus maal dhibeen waa isaa imallee aartii keenyaa jedhee yoo jalqabu yoom wallaalee sabni koo akka gabbara dhabu kanuma too beekanii jalqaban muratanii homaa osoo hin sodaatiin sabaafis of kennanii afaan qawwee jaltaa'aa kan isaaniin dubbatanii kana guutummaan namaa kan ittiin lakkaa'amu aadaa fi afaan ofiif du'anii wareegamu kanumarraan kan ka'ee nan baay'ee furaa dhabne kan akka Daadhii Galaanii Jabaa Ilma Harrawwee Abubakar Musaa fi Usmaayyoo Musaa dhabnus nun duubatti hin deebinu hin gannu kaayyoo qabnus ibsituu sabboonummaa ibsituu shamarranii gamuudaa xiqqoo hin qabne sabummaa aadaa isheef sababummaa afaan ishee maaramee of biraa dhabne kanumaan yoom dhaabbate wareegamni qaqqaalii jireenya ayyaanaa fi Yoosef Faallee fudhatee garaan olaaf hin beeku eebboofaas dabalate duutillee nun gaddine isaan kaan fudhadheera kana kaawwadhaan jenne kan akka Nugoofaatii kan akka Liibirraafaa kunoo har'allee dhabne duuti eenyufuun ooltuu jajjabaadhaa yaajamaa isaan waallee hojjetan nurraa hoo maal teegama sodaa jinqii qabnaaree qawweef diroonii jennee duubatti deebinaaree nu kaffalchiisus gatii abadan waan hin taane nutoo ilmaan haajee guddaa caalee guddaatu xinnaate kanaafan aadaa Oromoo saba guddaa Afrikaa goota qixxeekumaa hundee isaatu jabaadha. Jabaatu jabaa dhalchaa waan namaa hin barbaadu waan isaarratti garuu lubbuu qaalii isaa tokkittii kennuu filata malee tole hin jedhu. Fira isaas tooftaan qabatee jiraata. Alagaas Oromoomsi hammataa. Saba qulqulluu Oromoo imala qabsoo isaa keessatti ilmaan isaa qaalii hedduu dhabeera. Dhiigaa fi lafee isaaniitiin dhalootaaf galaa ta'anii utubanii dhaabanii har'aan nu gahaniiru. Namni kamuu ni jiraata ni darbas goonni garuu yogguu jiraata seenaa isaatu dubbatee addunyaatti dhageessisa ifes addunyaatti mul'isa dhalootatu bara baraan isa yaadata seenaa isaas faarsee dubbata seenaa isaatu dhalootaaf galaa ta'ee taa'a. Anis biyyaan qaba biyya kiyya caaltu biyya Oromiyaa kan uumaan badhaatu. Oromiyaan dachee gootaati ilmaan ishee hedduu aarsaa gooteetti kaansaa boottee fi awwaalteetti kaansaanii immoo bineensi bosonaa yoo nyaatu hedduu isaanii immoo achi buutee dhabdee amma har'aattis imimmaan ishee hin qoorre. Sabni guddaan Afrikaa kun biyya kana keessatti barootaaf sirnoota gabroonfattootaan cabee jiraachaa ture. Kanaanis eenyummaa aadaa fi afaansaa akka baduuf wanti hin raawwatamne hin jiru. Waan hin taane maaltu jira shira ormaan takaalamne amma geenyu osoo beeknu amma geenyu gahuu dhabne sabni kun sirna isarra darbee addunyaaf furmaata ta'uu qabu barootaaf duubatti hafeera ta'us garuu qabsoo ilmaan qaalii saba kanaatiin yeroodhaa gara yerootti guddummaan saba kanaa diinaa fi firattis mul'achaa dhufeera. Mala qabsoo eenyummaa Oromummaa fi abbaa biyyummaa Oromiyaa keessatti gahee olaanaa kan qabu aartiidha. Oromoon sirnoota gabroonfattootaa jala akka bilisa bahuuf aartiin gahee guddaa taphate. Aartiin rasaasani caalaa rasaasni dhuka'u namuma tokko qofa ajjeesa. Aartiin garuu garee ofii ni cimsa ni xiqqoomsa uummata hedduu bira gahee dadammaqsee of barsiisa. Aadaa cimsaa afaan dagaagsaa meeshaa qabsoo isa olaanaadha. Yeroonsaa bara Itiyoophiyaan bulchiinsa fiiwudaalizimiin bultu ture. Gadaamessi Aayyoo Oromoo nama jabaa tokko kan saba ukkaanfameef sagalee ta'ee addunyaatti dubbatu Oromoof gumaache. Dhukaastota rasaasaa diina haleelan Elemoo Qilxuu fi Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a
Oromoo kan badhaaste dacheen afran qalloo qe'een Bakar Waaree Harargeen yeroo Oromoon nafxanyaa weeraramee ukkaanfamettis garaan ishee goota jechootan diinotatti dhukaasu arjoomurraa duubatti hin jenne biyyee baha Oromiyaa Oromoon qubaan mallatteessurraa qubeen barreessutti afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhurraa afaan saayinsii fi teekinooloojiitti akka ce'uuf Sheek Muhammad Rashaad Abdullee dabalatee Abubakar Muusaa fi Sheek Bakrii Saaphaloo kan biqilchite lafti Oromootaa ituu Harargeen sobichi gama aartiinis akka jabaatuuf gahee irraa eegamu baateetti. Maqaan isaa guutuun Alii Muhammad Muusaa jedhama. Akka lakkoofsa Awurooppaa caamsa bara 1948 magaalaa Dirree Dhawaa ganda Laga Harree jedhamutti dhalate. Abbaan isaa Muhammad Muusaa fi haati isaa Faaxumaa Alii wal fuudhanii waggaa 2 booda bara 1948 yeroo ammaa kana mootii muuziqaa Oromoo jedhamuun kan beekamu Dr. Kabajaa Aartist Alii Birraan ni dhalatan. Biiftuun tokko karaa baha Oromiyaatti as baate ta'us jireenyi bu'aa bahiin kan guutamedha. Namaaf ifuuf ofii dukkana daakuu qabda. Aliin akkuma umriinsaa barnootaaf gaheen mana barnootaa amantii Islaamaa Laga Harreetti argamuu fi maqaa madrasaa Jadeejaa jedhamutti barnoota isaa hanga kutaa 5 barate. Namni hunduu kaayyoo dhalateef qaba. Aliinis saba isaaf dhalate. Kaayyoo dhalateefis galmaan ga'uuf imala isaa eegalee hawwisoo afran qalloo. Bu'uura aartii Oromoo fi xurree qabsoo aartii kan saaqee hawwisoo afran qalloo magaalaa Dirree Dhawaa keessatti sirna gabrummaa Hayila Sillaasee mormuu fi aadaa Oromoo guddisuuf dhaabbate. Hacuuccaa hamaa keessa kan ture uummanni Oromoo naannoo Dirree Dhawaattis akkasuma ture. Sabaa fi sablammoonni akka Amaaraa, Somaalee fi Hararii wayita baandii mataa isaanii qabaatan Oromoon garuu baandii wayituu hin qabu ture. Kanarraa kan ka'e wayitii cidhaa fi sagantaa adda addaa uummanni Oromoo Dirree Dhawaa fi naannoo sanaa baandii kan Somaalee yookiin kan Hararii waamuuf dirqamu ture. Baandiin Amaaraa Oromoof tuffii guddaa waan qabuuf waamuun hin yaadamu ture. Kanarraa ka'uun namoonni quuqama qaban muraasni ijaaramanii baandii afran qalloo bara 1962 hundeessan. Baandiin afran qalloo wallee qofa isaa hin taane tiyaatirallee ni hojjeta ture. Tiyaatirri kun baay'eensaa hacuuccaa sirni fiudaalaa uummata Oromoo irraan ga'u kan balaaleffatu ture. Hawwisoon afran qalloo yeroo muraasa booda mootummaa fiudaalaa Hayila Sillaaseetiin dhoorkame. Miseensonni hawwisoo kanaa ni hidhaman, kuun isaanii ni ajjeefaman. Muraasni isaanii yoo baqatan kan akka Ayyub Abubakarii fi Yoonis Abdullaahi gara Somaaliyaa deemuudhaan sagantaa raadiyoo afaan Oromootiin eegalan. Afran qalloo biiftuun baatee dukkana meeqa kophaa mootee jaalalaaf qottee tulluu jibbansaa facaasarra kunoo sanyiisaa. Bu'uura qabsoo aartii kan taate dacheen baha Oromiyaa gootota afaan sabaa saaqanii ittiin weellisan, barreessanii fi tamsaasan hedduu biqilchite. Gootota kanneen keessaa bara 1940 keessa Harargee naannoo Oborraa Leelee Gabaa ganda Alii Arbaatti kan dhalate Abubakar Muusaa isa tokko. Abubakar Muusaa namoota hawwisoo afran qalloo bu'uureessan keessaa tokko yoo ta'u, walaloo adda addaa barreessuun weellistootaaf kennaa ture. Erga mootummaan hawwisoo afran qalloo cufee booda Abubakar Muusaa waahillan isaa waliin raadiyoo Hararitti mindeeffamee hojjechuu jalqabe. Aartii Oromoo dagaagsuu, afaan Oromoo babal'isuu kaayyoo godhatee socho'aa kan ture Abubakar garuu kan naatoo ta'e. Adoolessa 12 bara 1969 akka lakkoofsa Habashaa Abubakar Muusaa yeroo inni oduu dubbisee buufata raadiyootii ba'u hidhattoonni dargee rasaasa itti dhukaasanii ajjeesan. Kanaanis hin dhaabbanne reeffa isaa irbaata waraabessaa taasisan. Kuni hunduu garuu jibba saba kanaaf qabanii fi dhaloota lafaa dhufaa sodaachisuuf kan kaayeffatedha. Ta'us garuu dubbiin akkasii miti.
Dhiigni Oromoo tokko Oromoo kuma biqilchu malee hin hafu. Dhiigaa fi lafeen ilmaan Oromoo gabroonfattootaan dhangala'anii akka roobaa fi biyyootti dhaloota bilisummaa biqilchuu hin dhaaban. Dhaloonni wal harkaa fuudhaa jechoota jajjaboo fi sagalee miidhagoo saniin diina rukutaa fira jabeessaa imala itti fuufan. Eebbisaafus maayyoo hirmiin ba'ame bakka laaf jireenyaa iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessatiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafana gumaa koodee. Seenaa imala aartii Oromoo keessatti artistoonni qaanqee qabsoo qabsiisuun dungoo bilisummaa dhalootaa ibsan danuudha. Ilmaan Oromoo akka baala harcaa dhaloota biqilchaa turan ofii baqanii nuuf ibsan isaan kan naatoo ta'anii daandii nuuf saaqan hedduudha. Kanneen akka Yoosef Gammachuu, Maramee Harqaa, Jireenyaa Ayyaanaa, Qaalaa Daawwaanoo, Mustafaa Harawwee, Abdii Qophee fi kanneen biroo yoomuu seenan isaan hin dagatu. Siniyaade abbiitu siniyaade jiraachuun na dhibee ansirraa fagaadde. Abbaa Wallee Warraaqsaa, Geerara Hangaafa Xiiqii, Eebbisaa Addunyaa mala aartii Oromoo keessatti yoomuu hin dagatamu. No hin beekamnu alaagaadhaani no Oromoodha haa nu beekani no rabaan sobaa no gabroomsani. Abbaasaa Obbo Addunyaa Jaallataa fi haadha isaa Aadde Sannaayii Kabbadaa irraa Bitootessa 10 bara 1962 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti dhalate. Maatii isaaf ilma hangafaa yoo ta'u obboleewwan dhiiraa 2 fi dubara 3 qaba. Eebbisaan jireenya isaa guutuu saba kanaaf kan of kenne yoo ta'u qormaata seensaa yuunivarsiitii fudhatee osoo firii hin eeggatiin gabrummaa Oromoo irra jiru xumura itti gochuuf bosona seene. Sifallola uummataan har'aan gortu. Sifallola Oromoon har'aan gortu. Sifallola uummataan har'aan gortu. Sifallola Oromoon har'aan gortu. Eebbisaan jiruu qabsoo bosonaa kana keessattis yeroo baay'ee rakkoo adda addaa argeera. Eebbisaan sirba isaatiin hammeenya mootummaan uummata irraan gahu ibsuu hin dhiifne. Eebbisaan baay'ee ija jabeessa kan hin sodaannedha. Lubbuun gootaa gaaf dhalatti duuti jedha Oromoon. Weellisaan sabboonaa Oromoo Eebbisaa Addunyaa ergamtuu humna nageenya mootummaa Itiyoophiyaatiin gaafa hagayya 30 1996tti ajjeefame. Mimmaan haadha dhiiraa yogguu roobuun hiree ganamaa ishee waan ta'e fakkaatus garuu gadaamessi ishee goota baatu hin dhiisu. Loonni qaanqee bilisummaa wal harkaa fuudhaa qabsiisan guyyuu waan dhalatan fakkaatu. Dacheen ba'aa Oromiyaa har'as gootota tokko nuuf laachuufi Majjii 1967 ba'aa Oromiyaa magaalaa Haromaayaatti dhalate artist Usmaayyoo Muusaa. Usmaayyoon hawwisoo caffee gadaa fi baandii gadaa Oromoo keessatti sabboonummaa fi weellisummaan baroota dheeraaf tajaajilaa ture. Waggaa 8 guutuuf mana dukkanaa keessatti dararamee kan ba'e artist Usmaayyoo Muusaa battaluma ba'e sanatti albama haaraa dhaphee uummata Oromoo keessatti chaappeeffamtee hafte gabarra oolche. Usmaayyoon sababa roorroo dararaa qaamaa fi qalbii irra ga'aa tureen mana hidhaa Zuwaay keessatti baatii Sadaasaa 2006 addunyaa kanarraa du'aan boqate. Sodaa lubbuu kootiif jedhee biyyaa ba'ee garba ce'ee hin jiraadhu kan biraa ta'ee biyyaa fi biyyoo koo irratti sabaa fi aadaa koo keessatti haqa falmachuun murtii kootii jedhee osoo falmatu dabaree kan biraatti dhiisee xurree Eebbisaa qabate. Abbaan dabarees dungoo wal harkaa fuudhee gara ifaatti ittiin imala. Wantoota aartii Oromoo keessatti kan hin dagatamne daadhii galaan jara qaluu bareetanatu qalmaata kalee har'as kunoo nutti gamuu dabare maaltu dubbii kaleechaa kaleessan dagataa jarri bulbuunchiifseen nama qalata. maanaa dhaloota duraa irraa fuudhe
dabarsee haceen ga'e. Jirtu ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Wallaggaa jirtu, ijoolleen Arsii jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu. Eessa jirtu? Boolee jirra jedha, eessa jirtu? Maalan jira jechuun dararaa Oromoo kan dubbate, jirra jechuun deebisee kan ijaare, eessa jirta jechuun dhugaa kararraa maqee kan gaafate, kootichi Amboon biqilchite aartist Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa bara 1985 akka lakkoofsa Awurooppaa dhalate. Abbaa seenaa, qabsaa'aa, mirga dhala namaa, dhugaa dhukate baasaa, kan dabde sirreessaa, dhalootaaf daandii saaqee kan asiin ga'e Hacaaluun bu'aa aartistoota duraaniiti. Biyya kana keessatti diinonni Oromoo imimmaan harmee dhangalaastu malee, onnee ilmaan sabaa madeessitu malee kan hin hafne. Waxabajjii 22 2012 dungoo mooraa aartii Oromoo dhaamsite. Mala isaa afran qalloon eegalee dhaloota sabaaf of kennan oomishuun kan daandii qabsiise mootiin muuziqaa Oromoo Alii Birraan ilma isaa isa keessatti of ilaala jechuun kan dubbatu Hacaaluu dhabe. Waggaa lama booddees imala qabsoo keessatti kan waliin turan koodee isaa kan ta'e abbaa tokkummaa Oromoo aartist Noah Goobanaa of biraa dhabuuf dirqame. Lalabanne nu qabsaa'oonni iyyanne nutti dirmadaa nu jabeeysa nutti dirmadaa nu jabeeysa. Jaarraa 19ffaas eega sirni gadaa jalaa cabee booda Oromoon atsoota Habashoota harkatti kufuu danda'e. Bara sana urjiin ifu tokko gara baha Oromiyaatii ifee dhalootaaf daandii saaquu eegale. Alii Birraa weellisaa, qindeessaa, walaleessaa fi sabboonaa abbaa dhalootaa fulbaana 29 1948 magaalaa Dirree Dhawaatti dhalate. Ilma sabaa kaayyoof dhalate, kaayyoof jiraate. Dungoo dhalootaa ofiif baqee dhalootaaf daandii saaqee. Booressaa fi lafee dugdaa aartii Oromoo imala aartii waggaa 13 hawwisoo afran qalloo keessatti eegale. Sirba jalqabaa Birraa Dhabaree jedhu sirbuun maqaan Alii Birraa jedhu moggaafamee fi abbaa ogummaa, abbaa sagalee kiilolee Alii Birraa ergaa fi sagalee mi'ooftuu isaa saniin onnee uummataa keessa seenuu eegale. Aliin afaan Oromootiin alattis afaanota kanneen akka afaan Amaaraa, afaan Arabaa, afaan Hararii fi afaan Sumaaleetiinis sirbuu danda'uun isaa adda isa taasisa. Aliin albamii isaa kan jalqabaa bara 1971 baase, kunis albamii sirba afaan Oromoo kan jalqabaa ture. Qabsoon Oromoon sirnoota gabroonfattootaa irratti taasisaa ture qabsoo obsa fixachiisaa fi wareegama guddaa baasisaa ture. Kana keessattis qabsoon aartii rasaasa kamuu caala diina rukutaa Oromoo tokkoomsaa ture. Sagalee kiilolee fi jechoota ogummaan guutameen jaalala fakkeessee Oromiyaa bahaa lixa kaabaa kibba keessa naanna'uun Oromoo laga gamaa fi gamanatti adda cite deebisee ijaaraa ture Alii Birraan. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee haati keenya tokko maaltu addaan nu baase jechuun falaqaa'e. Afaan saba guddaa diinni awwaaluuf yaaltus Oromoof hundee ta'uu itti hime. Ilmaan Oromoos afaanuma Oromoon baratanii akka barreessan akeeke. Jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Kaayyoo Taaddee Birruu aartiidhaan dabaalee Oromoon barnootatti hidhatee akka ka'u hojjechaa ture.
Aliin weellisaa qofa jechuun nama rakkisa. Falmaa mirga namaatii, abbaa qabsooti. Karaan manni abbaa gadaa eessa jechuun Oromoon sirna nafxanyaa ofirraa kuffisee sirna gadaan buluu qaba jechuun dhaame. Anis biyyan qaba, biyya caaltu, biyya too Oromiyaa jechuun imala baqaa booda biyya lubbuu fi jaallatu deebi'ee akka argu waadaa gale. Anis biyyan qaba, biyya caaltu, biyya too Oromiyaa jal'umaan badhaasa. Qabsoo gaafii mirgaa eenyummaa Oromoo, aadaa Oromoo, safuu fi duudhaa akkasumas qabeenya Oromoo addunyaatti beeksisaa ture. Aartiin afaan addunyaa ta'uu kan mul'isee yoo jiraate Aliin alatti nama biraa argachuun nama rakkisa. Imala qabsoo aartii kana keessatti aarsaa guddaa kaffalaa kan ture artist Alii Birraa jireenya baqaa booda gara Oromiyaatti deebi'uun hanga lubbuun isaa darbutti biyya jaallatuu fi uummata jaallatu keessa jiraachaa ture. Kanumaan osoo jiru dhukkubsachuun dilbata onkololeessa 27 bara 2015 du'aan addunyaa kanarraa boqate. Goonni fooniin miti seenadhaan jiraata. Egaan boqadhu lubbuun kee jannataan haa qananiitu jenna. Seenaa gabaaban imala aartii Oromoo irratti qopheeffanne kan hanga ammaatti ture. Seenaa biraan hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa. Olmaan kan kee jecha jaalee akkasiidhaaf fakko qabdu dukkana mootee taateeddu kiiloleesitu faayee miidhateesitu kaayee afaan faaya muuziqaa mirga falmataa haqa afaan faaya muuziqaa mirga falmataa haqa. Farakko ibsatu kana gumbi bareeda uumaa badhaasa rabbi jechi keemiyaawan soora dhiyaana qalbii bareeda uumaa birra badhaasa rabbi bareeda uumaa birra badhaasa rabbi galaata uumaa birra badhaasa rabbi. Karaan cufaan sofaan diriiree siin mudhatee. Dhugaa keenya sinuufi meeree karaa keenya sirraan diriiree karaa afaaftee keessa deemnaa galma dhugaa ajjaarte teenyaa galma dhugaa ajjaarte teenyaa jireenya keeti keessi keenya. Dr. Alii Birraa si jaalanna ilmankee abbaa keenya. Dr. Alii Birraa si jaalanna ilmankee abbaa keenya. Ilii Birraa si jaalanna ilmankee ayyoo keenya. Ilii Birraa si jaalanna ilmankee ayyoo keenya. Afran kaloo biiftuun baatee dukkana meeqa kophaa mootee jaalalaaf kottee tulluu jibbansaa facaasarra kunoo sanyiisaa. Afran kaloo biiftuun baatee dukkana meeqa kophaa mootee jaalalaaf kottee tulluu jibbansaa facaasarra kunoo sanyiisaa. Irraan bariite sirbisaa kan dura Alii Maama Muusaa jedhamee